qabatama waan akka salaaxaa manatti godha laakiin waxi ittisni taa waxi ittiin ta'uun jedhamu garuu kan irra xaamii sirriitti keessaa dhagahamu waxii keessa shunkurtii bifti isaa diimatu sanaadha malee addaatu kana miti jechuudha. Garuu nyaataaf illee itti bareeda nyaata bareeda. Ni yaani santurra itti dhagahama garuu ammaan booda illee yoo salaaxaa manamaaf barbaaddani isa kana bitadha yoo moo waxii bifa kamiin barbaadda. Okay, no irra guddaa salaataadhaaf illee akkasumatti waan biraatiif illee garuu irra guddaa kanaatu bareedaadha nyaataaf illee. La hobbii xiyaa isin jaalachuu dandeessa filatamaan isin hime malee waan isin jaalattanii miti kana. Amma isaa asiin hin barsiisin hin jedhu waan barsiise bakka dhiisiiti waan biraatiin lafa. Ani wantu biira haisa nagase Khadijaati beetta waan keenya wana jalaatu kan hin fedhu beetta sanumaaf malee nu barsiisa. Sun akkasuma ta'ee amma kana dubbii jedhumaa bitaa bakka rakkoo qabu. Ammallee yoo baabaa yabaruu feetan oomisha garbuu qamadii xeefii shunkurtii mishingaa kuduraalee muduraalee dinnichaa hundee diimaa yaani qeensira kanniin oomisha akkaataa itti oomishani. Hundee diimaa maali? Yoo baruu barbaaddani. Hundee diimaa maali? Waan akka qeensira jechuudha. Qeensirri yaala isaa diimaami? Qayyisiri. Qeensiri. Waan akkasiidha. Akkaataa moo qonna itti qotan qotiyyoo akkaataa itti deeffatan akkaataa horii itti xamadan qambaratti irratti sanaan fitini ibito achi arsii fide akkasi barsiisi malee asirratti hin jiru akkasi ama fakkeenya wayii isinii kaasa yoo qotiyyoo tokko xamaduu feetani baabaa hiyyaa qotiyyoo amala qabu dura xamadda maal beektaa dafeetiniin hin qabamu qotiyyoo amala qabu fiddee qambara irra keessee qambara jalaa intiniidhaan hiitaa jechuudha. Isin qambareettanii waan san waan qotiyyoo gubbaa kaansan. Kazaan qotiyyoo humaan dubbanne gowwaa san. Nuti maal jennaan ni beekaa? Nugee jennaan nugee. Akkasii. Akkaataa qacceen itti fo'amtus akkaataa alangaa ittiin nama garafanis yoo baruu barbaadde rakkoon qabu. Okay. Haada maalirraa hojjetan naannoo keessatti? Haadni walii lama. Tokkoffaa haada qonnaa jira. Lammaffaa haada fardaatu jira. Ta fardaa san fi ta namaati garaagarummaa qabdi. Teepa. Ta fardaatuni ilillee teebadha. Kooradhaan wal fakkeechanii habaaboo itti goggodhanii bareechanii itti kalloorraa tolchanii meeshaan teebarraa tolfama jechuudha. Teemni immoo intiin irraa jechuudha erbee tokkodha henna teemni silaa erbee irraa tolfama waan horiitirraa gogaa horiitirraa kun walii galaatittu jechuudha. Tan nama ittiin garafamuunillee gogaa horiitirraa tolfama. Nama ittiin garafamu. Nuti ijoollee yoo waa balleessine warri ittiin nutu muka isarraa tolfamaa laakiin kan fardaa sunii fi kan nuti ittiin tumamnu gargari ka fardaa ilillii qabdi kooradhaan wal fakkaatti kan nuti tumamnu moo ilillii ittiin godhan mikinaatuma irraa arraaggafamti waan ta'eef faayidaa qaba. Sidiimeera baabaa kiyya. Erberraa hojjetamte. Sumayyaa isaanii himtasii qopheessanii taa'ee sodaanneemu. Kanan tukan deebi'ee muka qonna ittiin qotanii quncee irraas ni tolfama gamada wantiin irraas ni tolfama madaabaree gamada madaabaraatiirraa illee ni tolfama kan horiidhaa dheeraadhallee horii biraa akka dhaqqabutti jechuudha. Alangee yeroo tolchisan maaliin tuman fakkeenyaaf akka aadaatti? Maaliin tumanii? Kan qonnaan ittiin qotan alangee kaa qotiyyoodhaan fiidha kan tuman horii immoo cubbuudhaan tumamu laakiin yoo waa balleesse xiqqoonii garafanii duuba jechuudha. Malee akkanumaan hin qataqqatan duuba dhaabbatanii. Yoo kanamaa ta'e kanamaati yoo ka fardaa ta'e fardaa fiidha. Kan namaa maal qopheessan namaan tumuuti? Maal rakkoo qabaree nuti warri arsii tumamaa guddannee bar kutaan biraa nu tumu ka arsuma nu tuma malee warra haadha babbaa kenna namna nu tumamu bakka kanatti adda. Aadaa kenna yaanii tumamu akkuma walii galaatitti. Yeroo fuudhaa heerumaan ni fayyadaman. Yeroo fuudhaa yeroo fuudhaaf heerumaa akka fardaaf fayyadaman malee kan nama ittiin tumanii ta'a. Amma naannoo keenyatti alangeen naannoo takka takkatti amma
baadiyyaatti arzoonni lama yeroon fi iddoo takka jechuun walitti dhufan haalan keenyaa waltu. Okkee warra haasamu. Biratti lakki waliin tumanii gaafa mucurraa sabni sirroon ol jettee nama laaltu maaltu wakkaran akkasi. Bareeda akkas. Akkasi lamaan nama jabaadha bakka keessummaan of biraa qaba. Yaalaa illee ni deema. Ayyee taatee ani geetti naa tura. Kadiyyaa galatooyee. Malee dabaruu sabaa irra turtanii. Namaatu irratti dawwalaa. Malatooma. Ayyee taatee. Ayyee walitti salaamu. Ayyee baabaa ni geetti salaamu alaikum. Waalaikum salaam.